Maqaan koo Darajjee Maamuyyee Guutuu jedhama. Kaampaaniin keessan kaampaaniin guddicha Afrikaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundaan baga nagaan isin ga'e sooma hiikaa isiniin jecha. Kaampaaniin keessan kaampaaniin guddichi Afrikaa Afrikaan Holding Group kaampaanii uummata Oromoo uummata Itoophiyaa hundaa biyya keessaa fi biyya alaa akka ta'e ni beekama. Haaluma kanaan kaampaanota 150 isaa ol dhaabuudhaaf waggaa 10 keessatti onnatee badhaadhina qabeenya irraafaa dhaloota dhaalchisuudhaan mul'ata jedhuun kaampaanii ka'ee hojii guddaa hojjetaa jirudha. Yeroo ammaa naannoo Taklaa Hayimaanoot Mandiidaa Markaatootti lafa hektaara tokko irratti ijaarsa manaa eegalee jira. Isa keessaa bakka mankuusaa kaarii 2000 irratti ijaaree xumuree jira. Mankuusaan kun dhimmoota 5 6 oliif itti fayyadamna. Tokko mankuusadha. Lammaffaa bakka workshooppii mukaa hojii mukaa hojii sibiilaa adda addaa itti hojjennu. Inni gara biraan bakka buddeen bal'inaan itti toshamu. Inni arfaffaan Koodeekoo kaaffee lakkoofsa 3 itti bannee hojjettoota iddoo sanaaf biizinasiifis iddoo sanatti naannoon sun naannoo biizinasiitii waanta ta'eef itti hojjenna. Inni gara biraan hojjettoonni achii sa'aatii 24 hojjenna jennee waan yaadnuuf iddoo bultii doormii ta'a. Inni gara biraan bakka piroojeektii waajjira piroojeektii jechuudha. Bakki gurgurtaa sheerii piroojeektiis iddoo sanattis damee hin banna. Piroojeektiin kana kan hojjetan injiinaroonni, arkiteektoonni iddoo sanatti waajjira hin bannachaadha. Haala kanaatiin haala bareedaa ta'een hojii kana hojjennee xumurree jirra jechaadha. Kanaafuu tokko kanadha. Inni itti aanee jiru mana kana yeroo gabaabaa keessatti mootummaanis akka ijaarree xumurru hin barbaada. Abbootiin aksiyoonaas akka ijaarree xumurru akka inni barbaadu beekamaadha. Kana gochuu keessatti egaa wanti guguddoon 2 hin barbaachisa. Inni tokkoffaan teekinooloojii manni kun ariitiin itti ijaaramu haala ammayyaawaa ta'een jechuudha. Teekinooloojiin kun hin barbaachisa. Teekinooloojii kana adda baasnee fixnee jirra. Inni lammaffaan bu'uurri waa hundaa maallaqni kun ittiin ijaaramudha jechuudha. Manni kun qarshii biliyoona 8 hanga biliyoona 10 xumura fixa jedhameetu yaadama. Lafa keessaa ba'uuf qofa biliyoona 1 ol nu gaafata. Maaliif jennaan lafa keessa 4 gadi lixeetu isa booda darbii G+4 yookaan immoo abbaa darbii 4 lafa qabatee hanga 4ffaatti bakka biizinasiiti. 5ffaatii qabee hanga 35tti gamoo mana jireenyaati jechaadha. Irra isaa keessa bakka baay'ee qaalii kan ta'e irra isaa keessa miliyoona 100 ol kan gurguramuu danda'u manni tokko inni kunillee ijaaramee jira. Kana biizinasiidhaaf qaaliidhaan kan gurguru ta'a. Mataa isaarra helikoophitarii bakka qubannaa helikoophitarii qaba. Bakka biizinasii qaba. Bakka ijoolleen taphattu qaba. Mana barumsaa qaba. Kilinika qaba. Waa hunda kan qabatee fi bakka biizinasii kan qabatee fi haala ammayyaawaa ta'een biyya keenya keessatti haala ammayyaawaa ta'een iddoo akkasii irratti gamoon ammayyoonaa ijaaramee jiru. Kanaafiyyuu ciminaan hojii hojjetaa jirru jechuudha. Kanaaf hawaasi keenya hunduu aksiyoona bitachuudhaan abbaa manaa ta'uudhaan bakka biizinasii bitachuudhaan maallaqa kanaaf barbaachisu walitti qabnee xiiqiidhaan kaanee ijaarree waliin hojjechuu akka dandeenyu milkeessuu akka dandeenyu seenaa waliin hojjechuu dhabuu milkaa'ina dhabuu hedduu jira. Inni kun keessumaa biizinasiitti jechuudha. Inni kun Afrikaan Holdingiin seenaa gochuu qaba. Waliin hojjechuu hin dandeenya kan jedhuun hojii cimaa hojjetaa jira. Qabsoo ciccimaa gaggeessaa jira. Hawaasi keenyi kan aksiyoona bitates kan hin bitannes hawaasni Itoophiyaa hunduu kana yaada keessa galfachuudhaan akka aksiyoona kana bitatee manni kun akka ijaaramu jenna. Kana qofaa miti kaaffee Koodeekoo jedhu hojii jalqabsiisnee jirra. Ocean Technologies kan jedhu hojii jalqabsiisnee jirra. Ocean Technologiesiin kun mana kompiitaraa fi elektirooniksii ta'a jennee itti jalqabnee hojiin jalqabamee jira jechaadha. Mana barumsaa lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2 Afrikaan Golden Generation Academy kan jedhu jalqabnee jirra jechaadha. Kana qofaa miti kaampaaniin Afrikaan Holding Group kaampaanii uummataan uummataaf yeroo jennu itti gaafatamummaa hawaasummaa
yaada keessa galfatee kaampaanii dhaabbatedha. Kana jechuun waan hawaasa kana tajaajilu hunda ni hojjeta jechaadha. Kana giddu galeessa godhachuudhaan sagantaa mootummaatiin mana barnoota bu'uura boruu jedhu qarshii miliyoona 7.5 ijaaruudhaaf karoorrate qarshii karoora kanaa gaditti ijaaree yeroo ammaa yeroo ji'a tokko keessatti xumuree waa hunda mootummaaf ummataaf kennuuf jira jechaadha. Yeroo akkana goonu waan maallaqni qisaasame godhanii namoonni odeessan tokko ni jiru. Kuni oduu akka ta'e hawaasi keenya akka hubatu jechuudha. Sababni isaa kaampaanii 150 isaa ol dhaabna yeroo jennu bu'uura hawaasaa qabachuu qaba jechaadha. Namoonni tokko promoshiniidhaaf yookaan immoo of beeksisuudhaaf maallaqa callisanii yeroo isaan kaffalan jiru. Nuyi garuu maallaqa baay'inaan of beeksisuudhaaf kaffalla otoo hin ta'in maallaqni muraasa kanaafis kaffallu jira. Televezyiiniidhaaf, reediyoodhaaf, miidiyaa adda addaaf jechuudha. Haa ta'u malee hawaasaaf wanta gargaaru hojjennee hawaasni amantaa guutuu akka qabaatu mootummaan akka kaampaanii kana gargaaru kaampaanii kana wajjiniin akka tumsu akka godhu hojii guddaa godheera wanti kun. Haala kanaan lafa hektaara 10 magaalaa Finfinnee keessatti nuu kenname keessaa hektaarri tokko markaatootti jalqabne yaadota keenya akkasitti gaafatamummaa hawaasummaa qabnu yaada keessa godhachuun malee muuxannoo ijaarsaa muuxannoo kaampaanii qabaachuu keenya miti. Maaliif kaampaaniin kun haaraadha waan ta'eef. Ammas Gafarsaa Gujee Shaggar irratti mana barnoota kana yeroo ijaarru maallaqa uummataa balleessuuf otoo hin ta'in uummataaf jennee itti gaafatamummaa hawaasaa ba'uu faayidaan kun immoo faayidaa guddaa akka inni qabu faayidaa guddaas akka inni nuuf fidaa jiru beekamaadha jechaadha. Kanaaf kaampaanii 150 dhaabna yeroo jennu bu'uurri isaa hawaasa irratti amanamummaa hawaasaa mootummaa sagantaa piroojeektii mootummaan qabu deeggaruu wajjinii wal qabatee illee hojii bal'aa hojjechuu qabna jennee yaanneetu jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa hawaasummaa keenya bahuudha malee maallaqa balleessuu miti jechaadha. Kanaafiyyuu hojii babal'aa hojjetaa jirra, piroojeektii babal'aa hojjetaa jirra. Inni gara biraan namoonni tokko yeroo isaan xiqqeessan hin dhaga'ama. Kaampaanii haaraa kanaaf kireechara dhagaa daaku Itiyoo Injinariing Group duratti Meetek kan jedhamu wajjiniin waliigaltee wal mallatteessine kanaan dura qabnu bu'uura godhachuudhaan qarshii miliyoona 33 dhagaa kan ittiin daakamu maashinii binneerra jechaadha. Bakka dhagaa kanas argannee iddoo 2-3 filannoo irra jirra. Isa kana yeroo gabaabduutti hojii jalqabna. Dhagaan daakamaan konkolaataan tokko birrii 30 hanga birrii 40ti. Kana binnee ijaarraa ta'e qaalii ta'a. Kana qofa otoo hin ta'in nuyi hankeenyaaf irra darbee gurgurtaatti dhiyeessuu qabna jennee waa yaannuuf kanallee hojii guddaa hojjetaa jirra. Kanaafiyyuu kaampaaniin keessan Afrikaan Holding Group halkaniif guyyaa dadhabbii malee manajimentii isaa boordii wajjiniin abbootiin aksiyoonaallee itti siqeenyaan nu hordofan nu gargaaran jiru. Deeggarsa mootummaa qaamolee hundaa wajjiniin taane hojii guguddaa yeroo yerootti hojjetaa jirru akka salphaatti kan laalamu kan hin taane hojii xiiqii guddaa dadhabbii guddaa qabsoo guddaa nu gaafachaa jiru wanta ta'eef hawaasi keenya kana hubatee yeroo gabaabaa keessatti akka aksiyoona bitachuudhaan keessumaa ijaarsa mana kanaa akka dafnee xumurru kabajaan isiniin gaafadha. Hojiiwwan hojjetamu kana keessatti yeroo dubbatamu salphaa fakkaata. Kaampaaniin keessumaa maqaa uummata Oromootiin dhaabbate yeroo baay'ee hin milkaa'u yeroo jennu sababni isaa maal akka ta'e waa hedduu argaa jirra. Kan immoo yeroo yerootti boordiidhaan abbootii aksiyoonaadhaan maanejimentii wal taanee kaampaaniin kun fuulduratti deemuu haala inni danda'u keessatti qabsoo guddaa keessa dhaabannee hojjetaa kan jiru ta'uu hawaasi keenya akka hubatu barbaanna. Dhumarratti ayyaana gaarii isiniin jedha. Ayyaana kanaan Afrikaan Holding Group carraa haaraan inni fidee dhufe tokko namoonni kurmaana arfaffaa yookaan amma waxabajjii 30tti yookaan immoo amma yaa'iin keenya sadaffaan ga'utti namni gatii manaa 25% kaffalee xumure yaa'ii keenya alanaatti mana hin dabarsina jennee tooftaa adda addaatiin mana qopheessaa jirra jechaadha. Kanaafiyyuu 25% fi isaa ol amma yaa'iin ga'utti namni maallaqa kaffale mana carraa buusnee hin dabarsinaa jechaadha. Kanaafiyyuu kana keessa galuudhaaf carraa keessa galuudhaaf jechuudha. Carraa mana argachuu keessa galuudhaaf namni barbaadu yaa'iin keenya otoo hin ga'iin harka 25 kaffalee carraa manaa ammumaa haala ittiin dabarsinu uumaa jirra jechaadha. Kana jechuun
isa ofii keenya ijaarruu dhalatti tooftaan adda addaatiin manni ittiin argamu waan argannee jirruuf isa kana yaada keessa galfachuudhaan akka bitattan isiniin jennachaadha. Walumaa galatti baga ayyaana sooma hiikkaa bara 2016 nagaan isin ga'ee ummati biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan carraan kun carraa salphaattis dhufe miti. Carraa salphaattis asiin gahaa jirru miti. Kana hubachuudhaan akka carraa kanatti fayyadamtan isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa ayyaana gaarii.